hin beektu kaa waan hunduma isaayyuu. Ani waan isin dhoksumaa hin qabu, waan isinitti musomaa hin qabu. Beektu waan ta'eef isin filannoon keessan jechuudha. Isin daa'ima miti sa'aatii kanatti. Waartee qofaadhaan kanan ishee eeguu yookiin immoo ana biraa baatee deemuu hin dandeenye, achi deemuu hin dandeessu, as deemuu hin dandeessu kanan hin jenneen waartee bichaadha kanan jedhuun jechuudha. Isin immoo nama guddaadha. Feetan abbaa keessan bira jiraachuu dandeessu. Feetan ana bira jiraachuu dandeessu. Kan ammoo gara seeratiinis xumuramee jira argitanii jirtu. Isin warra nama gurguddaa waan ta'eef garuu immoo daa'imti waggaa 18 gadi takka haadhuma faana jiraatti. Akka seerri murteettis jechuudha. Haadhuma faana jiraatte jechuudha. Kana dura immoo yoo hin beektanii mitiire ani lakkii firii ta'ee jiraachuun barbaada. Isi wajjin rakkachuu hin barbaadu. Jedhee raamatee kan deeme isa miti ani maaliin balleesse? Waa balleesseeraan. Kanaaf iyyuu ani maaliin balleesse? Amma soo ta'e, boru soo ta'e ani waan balleesse takallee hin qabu jechuudha. Ani waan hin balleesse tokkollee hin qabu. Inna kaleessa immoo iyyuu ani ta'ee firii ta'ee jiraachuun barbaada. Isin faana jiraachuun barbaadu. Jedhee erga deemeen booddee haadhamuu wanni isin faana jiraachuun barbaada. Deebi'uun qaba hin faanatti erga seerri waan hundumaa murteesse erga wanti hunduu xumurameen booda har'a maaliif deebi'uu barbaade namni kun? Isin dhugaadha abbaa keessanii isin mararuu danda'a jechuudha. Anis immoo jibba isaa qabaadhee miti abbaa keessanii jibbu maafan jibbu. Garuu kaleessa kan nu jibbee kan nurraa deeme isuma waan ta'eef har'a immoo maaliif nu jaallate maaliif nutti deebi'uu barbaade jettanii yaaddaniisin? Yaada sammuu keessan kan kaleessa jibbamtan har'a akkamitti jaallatamtan? Kana jechuudhaan amma kanan jechuu barbaadu isa kanadha jechuudha. Isin fedha keessan taanaan wajjin achi isa bira jiraachuu barbaadu taanaan jiraachuu dandeessu. Ammas isin hin dhorku amma bira. Isin dhorku isin hin dhorku. Garuu immoo keessattuu jechuudha namni ilmoon dhiirillee waa miti. Shamarri intalli shamarri ijoolleen shamaraa tokko haadhuma biratti tolti. Haadhumaan bareeddi jechuudha. Dhiiris haadha malee jiraachuu qaba jechuu barbaadee miti giin tokko miti jechuudha. Dhiira wajjin jiraachuu danda'a. Abbaa wajjin amma baatiin dura wajjiniin ture miti dha. Isin immoo maatii bira turtan. Kanaaf iyyuu kana beekuu qabdani. Kana dhaanama. Lakkii koottaa dirqamaan koottaa ana bira jiraachuu qabdu. Ishee bira hin jiraatina. Ana faana jiraadhaa isin hin jedhesi. Anumaa gochuu hin danda'u isin dhorkuu hin danda'u abbaa keessanii waan ta'eef. Isin dhorkuu hin danda'u. Garuu immoo iyyuu deebi'eetiin mana kana keessatti isin faana jiraadha yoo jedhe hin danda'amu jechuudha. Bakka seerri murteesseera waan murteesse waan ta'eef hin danda'amu. Kaleessa dheengadda maaliif hin barbaadu jedhee deema. Gaafa nani kadhataa ture san gaafa nani maayini rakkinni keedhee gaafa nani daa'ima araasii ta'e raawwadhee mana keessa jiru sana nagatee deemee har'a immoo erga nani jabaadhe erga nani mucaa kanas guddisee amma tokko jajjabaadhee guddisna jabaatee jedhee maaf manatti deebi'uu barbaade. Kanadha jechuudha. Ani uumaa waan isin dhorkus waan immoo isin jabeessu isin qabu jechuudha. Deemaas jedhee waan isin jabeessu hin qabu hin deemtanis immoo jedhee waan isin dhorku qabu. Abbaa keessanii orma miti waan ta'eef jechuudha. Garuu filannoon immoo mataa keessanii waan filattan isintu beeka. Waan isinii ta'u isintu beeka. Anumaa isinii gochuu hin danda'u. Ani bakka isin afaana jirtanitti isin gargaaruu waan isin barbaadan isiniif gochuu mana barumsaa keessanittis ta'ee kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Ani isin gargaaruu yoo ta'e malee barnoota keessan irratti waan isin barbaadan waan isin nagaafattan isiniif mijeessuu yoo ta'e malee garammoo abbaa keessaniitiin kan dhufe wanti nan isin irraa isin dhorkus wanti isin itti jabeessu isin jiru jechuudha. Kanuma isin mee maal yaadda? Yaadni keessan maali? Nuti sunis sitti mormaaf jenneeti malee sila karaa gubbaatti eegee yeroo baay'ee nutti dubbatan nu caqacaqa ture malee nuti isa duukaa jiraachuu barbaanne osoo hin taane inni garuu dhugaadha abbaa keenyadha nu marara garuu nuti si gannee deemuu hin barbaannu. Nuti si wajjiniin jiraachuu barbaanna dhufuu si wajjiniin ta'uu barbaannu duraan maaliif nu gattee deemtee jennaan isin ilmoo koodhaa bakka ana wajjiniin jiraachuu qabdu minaan nun jedhe ana faana jiraachuu qabdu malee ishee duukaa jiraachuu hin qabdanidha. Nuti immoo rufaa yoo nu fudhatee deeme osoo sitti nama yoo rufaa nu fudhatee deeme isheen nutti taati kan jennu sitti himne malee nuti isa duukaa jiraachuu barbaanne miti. Nama gochuu hin danda'u kaa isinitti hima bakka lakkii yommuu koottaallee sanbatallee yoo ta'e jira miti maaliifiin abbaa keessanii waan ta'eef yookiin
mana duwwaa jira yoo ta'e yoo mana keessa namni hin jiru yoo ta'e manallee akka qulqulleessitaniif yoo barbaade waan ta'e nyaatumallee akka hojjettaniif yoo barbaade sanbatallee dhaqaatii yeroo boqonnaa keessanii mana achi bira dhaqaatii sana booda deebi'aa koottaa achi jiraachuun barbaadan yoo ta'e jechuudha. Yoo immoo lakkiin afaana jiraachuu qabdu anuma afaana ta'aa isiniin jedha ta'es waan jedhu isatu beeka jechuudha. Maaliif nama seerri nu lachiifuu qixa murteesse waan daa'imaati irratti waan waariteedhaan gaditti jechuudha. Waariteen garuu yeroo kanatti anuma bira ta'uu qabdi. Hinooti waan ta'eef daa'ima xiqqoodha waan ta'eef jechuudha. Isin gin adii waggaa 18 guutte adii waggaa 14 waggaa 10 miti. Amma garuu hanga waggaa 18tti wanti murteeffamu jiru daa'ima nama kamirratti iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu umuriinis isin daangeessa. Haa ta'u malee filannoo keessanii isin abbaa keessan filattan taana wajjin jiraachuu qabdu. Lakkii jettan taananis immoo bakka filattan. Garuu jidduu kana keessa jiraachuu qabdu jechuudha. Yookiin abbaa keessan bira yookiin haadha keessan bira. Filannoon kan keessanii jechuudha iddoo kanatti. So kanaaf iyyuu ani immoo wanti isin jedhu tokkollee hin jiru. Yoo isin dirqamsiise afaana jiraattu malee isin dirqamsiise yoo fedha keessan ta'e wajjin jiraattu. Yoo fedha keessan hin ta'in immoo ittiin tanii raawwattanii lakkii abbaa keenya nuti siidhuma faana jiraachuu barbaanna. Yommuu yeroo itti nu barbaaddetti dhufnee raawwanne si bira turra jettanii amalaan jechuudha. Akkuma inni akka wajjin haasaa turtanitti maal agaranii manatti kophaa kan koo ta'ee guyyaa salkanis kophaa ta'ee jiru isin hojii mana haasaa turtan miti. Yeroo barbaaddanitti baatanii raawwattanii waan barbaadan gaafataa turtan miti. Ammas akkasuma amalaan qabadhaa itti haasaa abbaa keessanii waan ta'eef wanti isin gootan hin jiru. Anamaa kana godhaa sana godhaa isin hin jiru. Waan tokko hamaa tokko ani keessa kooti isinitti hin baasu. Maaliifin abbaa keessanii waan ta'eef jechuudha. Kana ani maal barbaadda waan bira? Bakka kana baaki maal jettu? Haasaa biraan qabatta. Ati natti fakkaata otoo isa wajjin jiraatte sitti tolanti. Laaltee amala saalaalee hojjetu. Akkasii hojjettoota hordoftoota koo akkuma argitanii ijoolleen kan kochuudha kaameraa daqqanatanii ka'anii jechuudha na waamani wanta jiru natti himuudhaaf jedhanii haa ta'u malee wanti hundinuyyuu ani murteessuu hin danda'u jechuudha. Murtee kan kennachuu danda'u isaanii miti. Lakkii abbaa keessan faana deemuu qabdanii abbaa keessan faana jiraachuu qabdanii abbaa keessan jibbaa jechuun hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuun hin qabu jechuudha. Sababni isaa maali wanti ani jechuuf hin qabneefi ijoollee kana jibba garaa isaaniitti facaasaa hin deemu jechuudha. Maafiyyuu waan taane inni hamaas haa ta'u gaariis haa ta'u ijoollee kana gaarummaa isaan argisiisaa deemuu qaba malee jibba argisiisaa deemuu qabu. So sababa kana ta'eefu fedha isaaniitiin jechuudha. Yoo barbaadan wajjin jiraachuu danda'u. Yoo barbaadu baatan immoo iyyuu ana wajjin jiraachuu danda'u jechuudha. Maaliifin ani silumayyuu ala mucaa kanaaf ani yaadas maal waan ba'ee hirkata deemaan erguu bakka deemu qabu. Mucaan kana bakka isaaniyyuu duraanuu yoonan illee yaada biraa kanaan yaadee ture isaan na dhorkanii jiru. Haa ta'u malee immoo ani samma gaabbee mucaa kan koo guddifachuu naa wayyaa ilmoo koo wajjin jiraachuu naa wayyaa jedheetii isaan faana jiraatatii jiraachuu. So sababa kana ta'eefu fedha isaanii irratti hundaa'a wanti hundinuu. Fedhan isaanii isa wajjin jiraachuu fedhan ana wajjin jiraachuu. Garuu jireenyi isaanii jidduu kana keessatti ta'uu qaba jechuudha walii galanii. Kanuma taansee immoo hin beektanii wanti hunduu murtaa'ee jira waan dubbadhu tokko iyyuu hin qabu. Otoo ta'ee silaa duraan ture wanti hundinuyyuu jaarsummaa maaloo maarroo isin nama jedhamu kuni duraan ture iyyuu silaa jechuudha. Otoo murteen hin murteeffamin dura. Otoo wanti hundinuyyuu hin dubbatamin dura. Otoo gara seeratiin hin murteeffamin dura. Duraan ture jechuudha. Isin galtee? Kanaaf iyyuu nama kana booda otoo wanna fe'e isin fudhachuu dhiisee jechuudha. Maaliif abbaa keessan yoo isin fudhatee wajjin jiraattanis ችግር የለውም. Rakkoon qabu jechuudha. Kan isoo isin fudhachuu dhiisee jechuudha otoo wanna fe'e iyyuu godhee kana booda maani wanta ganaa jaarsa taa'ee araarama maalii jedhanii sun hin jiru. Hin jiru. Kan koo murteen takkitti dhuma jechuudha na beektanii durayyuu. So kana dha mucaa raftee jirti. Kanaaf iyyuu isin yaadni keessan isinii deebi'ee mul'ee maal barbaaddu kana? Qorreetti. Bakka kanaaf iyyuu
akkasii kabajamtoota hordoftoota koo ijoolleen koo kunoo yaada kana qabatanii dhufanii gaafa abbaan isaanii karaatti rakkisaatii jiru maal jedhanii kan isaan dubbataatii jiranii. Kanaafuu rakkina tokko hin qabu fedhanichi jiraatu mee isinoo maal jettu? Mee maal jedhu kabajamtoonni hordoftoonni keenya? Maal jedhu mee maal jettu isini? Yaada kan keessan immoo koomentii jalatti nuuf kaa'atii yaada keessan irraa ammoo hubannee fudhannee raawwannee yaada keessan yoo kan keenyarraa adda kan ta'u ta'e ni fudhannaa jechuudha. Maal isaanii wallallaalanii hamaan jechuudha. Yaada biraa qabatanii dhufan natti fakkaata isaan beektanii. Yaada biraa yoo akkana jenneen akkas nuu jettii laata tolee nuu jettii laata kana yaadanii dhuftanii. Akkasii kabajamtoota hordoftoota koo fayyaa ta'aadha nagaan nuuf tura hanga waan biraa qabannee dhufnutti. Egaa kunoo dhuguma rakkinni hin jiru waan hundumattuu rabbi jira. Rabbuma harka jirra nuti. Rabbuma harka jirra rabbi nuuf kadhadha.